Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa biyyaaf naannoo jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Saba dhiiga Kiristoos hin bitamtan baay'ee kana isin kabajuuf isin jaalladhu. Iddoo guddaa kana isiniif qabu akkam jirtu nagaa keessanii baga gooftaa isa jaalatamaa kana keessatti isinis jaalatamtanii jiraattanii guyyaa har'aa kana geessanii Waaqayyo isa nagaa nuu ta'ee kallattii hundumaatiin nu jiraachisee har'a nu ga'eef galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Karaa hundumaa gargaaramnee gargaarsa Waaqayyootiin lolliif ari'atamniif goolii kan nurratti kaasu baay'een utuu jiru. Utuu du'aaf xurumbaa du'aa nurratti kan afuufu baay'een isaanii utuu jiranidha. Nuti immoo Yesuusin amanannee akka seexanni jedhe osoo hin taane akka Yesuus jedhe taanee jiraannee guyyaa har'aa kan argachuu dandeenyerra. Balaa baay'ee biyya lafaa kana keessa namatti dhufu hundumaa jalaatti nu baasee Waaqayyoo utuu baay'een kan du'a keenya eegu salphina keenya eegu baay'atu jireenya nuuf laatee akka nuti jiraannuudhaafis jireenya keenya irratti ulfina isaa mul'isee nagaa guddaa nuuf laatee waan nuti barbaannu bichaa osoo hin taane waan nu barbaachisu hunduma isaa nuu qoodee addunyaa kana gubbaarraa fuula isaa galataan akka dhiyaannu nu godhe Waaqayyo ulfina guddaa yaa fudhatu. Dirree irra jirutu gaarii ta'e osoo hin taane nyaata nyaannee uffata uffannutu gaarii ta'e osoo hin taane qilleensa keessa jiraannu wajjin walii galu osoo hin taane utuu lolli baay'een irratti gadhiifamuutu xiyyi baay'een irratti darbatamuudha. Yesuus karaa hundumaa nurraa qolatee waan nutti gadhiifamu hunduma isaa nurraa daangessee nagaa ofiisaadhaa qabu nuu kennee akka nuti jiraannee har'a geenyu godheera. Lafti irra jiraannu biyya alaas haa ta'u biyya keessa fagoo haa ta'u dhiyoo biyya lafaadha. Biyyi lafaa kun immoo yeroo muraasan booda baduudhaaf diddiigamuudhaaf manca'uudhaaf akka inni jiru macaafni qulqulluu hin dubbata. Kanaaf biyya lafaa ani keessa jirru kuni biyya darabaadha. Darabaa kana keessatti qorruu danda'a, beela'uun jiraachuu danda'a, dhoobachuun jiraachuu danda'a, ari'atamuun jiraachuu danda'a, jireenyi namaa guutuu dhiisuu danda'a, namaa guutuu danda'a. Dacheen biyya lafaa nuti irra jirru kuni dachee amansiisaa miti. Dachee birrannaadhaan sodaan romaan keessa jiraatanidha. Biyya lafaa namatti tolu bichaa osoo hin taane biyya lafaa namatti hin tolleef abdii nama kutachiisuudhaaf mugolee nama buusu yoo ta'e iyyuu nuti amantiidhaan biyya keenya waaqarraa amanachaa biyya lafaa kana keessa akka kontiraataa keenyaaf nutti jiraachuudhaaf fuula Waaqayyootti dhiyaanneerra. Waaqayyo immoo nu jiraachisa. Maqaan isaa bara baraan akka kabajamu. Haaleluyyaa. Egaan amma immoo fuula Waaqayyoo isa waan hundumaan guutuu jirra waan ta'eedhaafi araara Waaqayyoo irraa argannerraan kan ka'e yakki cubbuu keenya hundumtuu nuuf dhiifamee fuula isaatti warra dhiyaatan taanirra. Guddaa haa ta'u xiqqaa beekaa haa ta'u wallaalaa namni hundumtuu fuula firdii Kiristoos jira. Gaafa fuula Kiristoositti argamanii Yesuus ija tokko nama hundumaa ilaala. Isa guddaa isa beekaa isa wallaalaas nama hundumaa ija tokko ilaala. Isa ija tokko nama ilaalee firdii qajeelaa namaa kennuu danda'u Yesuus Kiristoosin amanannee idduma jirru jiraannee haala mijataa haa ta'u haala mijanne dirree mara dhaabannoo keessa dhaabbanneedhuma ulfina Waaqayyoo isa mul'ifamuuf jedhu sana warri eegachaa jirru haalli utuu hin daangessiin jireenyi keenya utuu hin daangessiin argamuu hafuura qulqulluudhaa ofirratti barbaadaa yaada Waaqayyoo ofirratti moosisaa ayyaana Waaqayyoodhaa ofirratti dachaa moosisaatii araara Waaqayyoo barbaadachaa yeroo nuu kennameef yeroo bareedaadhaaf yeroo gaarii kanattis humna Waaqayyoo isa humna gaarraa jiru amanannee ayyaana Waaqayyoo nuuf kennirraa waan keessa keenya jiru walii qoruudhaaf erga gidduu kanatti Waaqayyo nu waamee waan Waaqayyo nutti dubbatu dhaga'uudhaaf gurra laphee keenya banannee gooftaa dhaggeeffannu Waaqayyo warra isa dhagaanitti dubbachuutti beeka waan ta'eedhaaf. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Egaan mee Yesuusin kana galateeffachaa sumarraa itti fufna. Guddaa akka maqaa keessa jirtu dubbattee kan dhageessifattu. Gaafa ati dubbattu immoo du'aan kas dhaga'u, kattaan kas dhaga'u, galaanni kas dhaga'u, Waaqa akka dubbii keetti jirtu. Jabinni kee bara baraan faarfatamaa kan jiraattu. Ati dhuguma Waaqayyoodha galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Barri kas hin jijjiirre, yeroon kas hin jijjiirre, haalli kas hin jijjiirre. Ulfinaan marfamtee suuraa ayyaana kee marfamtee kan jiraattu. Kuruufeelii fi suraafiliin gaarraatti. Aangoon kee jabaatee kan dhaabbatu Waaqa ulfinaan marfamee jiraatu galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Hafuurri kee nu keessa jiraachuu isaarraan kan ka'e namatti nu dabale ayyaanni kee nama nu godhe. Haaleluyyaa. Hafuurri kee nu kenname kun akka nuti jajjabaa'u nu godhe, akka nuti rakkoo keessa baa'u nu godhe, akka nuti maqaa kee waammannu Yesuus jennee akkas waammannu nu godhe.
Afuurri nuti argannu kun afuura garbummaatti nu jiraachisu osoo hin taane afuura ilmummaatti nu guddisudha. Nuti karaa dhiiga kee ilmaan kee tanirra. Atis nutti dubbatte tane kanaa booda garboota kun isin jedha miti. Ijoollee kun isiniin jedha malee garboota koo isiniin jedhu nuun jette. Egaan garbichi waan abbaan hojii isa hojjechiise hojjetee gala malee dhaala jireenyaan qabu. Ilmi garuu dhaala jireenya bara baraa qaba. Karaa kee ilmaan kee taanee fuula kee isa gaariitti dhiyaannee ammas sagalee ta'u sagalee gaarii sagalee afuura kee keessa kennamu sana dhaggeeffachuudhaaf iddoo jirru jiraannee qalbii yaada keenya siif laannee fuula kee dura jirra. Samiin kee banamee wanti dubbachuudhaaf qabnu nutti dubbatamu. Waan sagaleen kee nutti dubbachuudhaaf malaa afuurri kee nu gargaaree akka dhaggeeffamuudhaaf yaa Waaqayyoo ittiin jiraachuudhaaf akka nu ta'uttis gurri laphee keenya jabaatee nuuf haa banamu. Haleluuyaa. Ergamoonni seexanaa sagalee kana nu keessaa daaraa gochuu furaanachuu kan barbaadan simbirroonni seexanaa nu keessaa funaa'uudhaaf kan ramadaman fagoos dhiyoos ta'anii ilmaan namootaa rakkisuudhaan ilmaan namootaa adabuudhaan qilleessa kana keessatti qalbii namoota kan facaasan yaada sammuu namaa kan mancaasan gaa'ela namaa kan diigan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin ergamoonni hafuura hamootaadhaa si'aati kana booda kan qab jedha haa ta'anii. Kan xab jedha yaa ta'ani abidichaa yaa gubatani dhiiga oolicha mudaan qabne qilleessicha irraa harcaasneerra mul'atanii dhokatanii kan nama jeeqa sammuu nama kan nyaatan dhiiga oolichaa kan gubatan yaa ta'ani daalavii nama tokko nama shi'adi'a sammuu dhaloota irraa harcaasi ganama kana dhiiga oolichaa kan harcaa yaa ta'ani jireenya ilmaan namoota irraa kan daara ta'a yaa ta'ani bagita Yesuus iddoon hin kennaminiif amma abiddi Waaqayyoodha xabisaa yaa godhu sammuu dhaloota kanaa gadhiisi nagaa isaanii gaa'ela isaanii gadhiisi dhiiga olichaatiin ani si adabeera maqaa Kiristoos irratti waamira si'aati kana booda taa'uu callisuu riphuu danda'in lafa jirtu sammuu dhaloota kana gadhiisi sokki maqaa gooftaa Yesuusitiin kan waranamte ta'i. Haleluuyaa. Waaqayyoo hafuura kee nuuf ergi gura laphee keenya bani nutti dubbadhu maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Egaan sagalee Waaqayyoodhaa keessaa kutaa macaafa qulqulluu iddoo tokko dhannee waliin dubbifannee sanii boodas immoo ergaa mata duree guyyaa har'aaf ta'uu isinitti dubbadheenu asumarra nama Waaqa nu gargaaratti fufna. Namni gurra qabu yoo jiraate dhaga'u Waaqayyoo hin dubbata. Warra dhaga'anii of gowwoomsan bichaa osoo hin taane warra gootuu dubbichaa ta'anii ittiin jiraata Waaqayyoo akka ta'an nu haa taasisu. Haleluuyaa. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 9 gubbaarraa kaasee dhaqee dubbisaa akkas jedha. Sababii Waaqayyoo karaa dubbii isaa isa qulqulluu waa'ee raajotaa anatti dubbateef garaan koo irraafame lafeen koo hundinuus hirromme ani akka nama machaa'ee fi akka nama daadhii wayinii of wallaalchisee nan ta'e. Namoonni Waaqayyoof hin amanamne biyyicha keessa guutaniiru. Lafti sababii abaarameef hundumtuu gaddee kaloon horiin keessa dheedhus hin goge. Hundumti isaanii wanta hamaa duukaa hin bu'an. Aaboo isaanittis nama hin miidhan. Waaqayyo raajonnii fi luboonni xuraa'aniiru. Mana qulqullummaa koo keessattis iyyuu jallina hojjechuu isaanii argeera jedhe. Mata duree akkas gubbaarratti waliin dubbannaa dheekkamsa hojii ofiin namatti dhufu jenneetu dubbanna. Dheekkamsa hojii ofiin namatti dhufu. Dheekkamsi inni jennu kun adabadha, abaarsa, miilla dhabuudha, harka dhabuudha, ija dhabuudha, akaal godiloo ta'uudha, yaadanii galma godha dhabuudha, dubbatanii dhageessifachuu dhabuudha, nagadanii bu'aa buufachuu dhabuudha, tajaajilanii dhageessifachuu dadhabuu baratanii mindaa dhabuu dafqanii dafqa ofiitti kan hin jiraanne sababni isaa maali adabni isaa isa jedhuu fi sagalee Waaqayyoo keessa iddoo tokko tokko waliin hin dubbannaa. Waaqayyoon nu gargaara. Dheekkamsa hojii ofii namatti dhufu kutaa kana gubbaarratti raajii Waaqayyoo cimsee isa kaase garaa haadha isaa keessatti utuu inni dhalachuu isaa of hin beekin iyyuu addaan isa baafatee saba isaaf ija jabinaan akka inni dubbatuudhaaf saba isaaf akka inni falmuudhaaf ayyaana isaa irra kaa'ee raajii dibee kaase Ermiyaas nagarraa. Ermiyaas raajota baay'ee keessaa
raajii afaan waaqayyoo ta'ee dubbatuu fi argamni waaqayyoo wajjiniin jiru ta'uusaa in hubanna. Haa ta'uyyuu malee kutaa kana gubbaarratti Ermiyaasitti sagalee kana waaqayyo gaafa dubbatu tokko jedhee macaafa kana keessa macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 23 sagal gubbaarratti sababii waaqayyoo karaa dubbii isaa isa qulqullaa'aa raajota anatti dubbateef waa'ee raajotaa anatti dubbateef garaan koo irraafameedhe lafeen koo hundunis irrommeedhe ani akka nama machaa'ee fi akka nama daadhii wa'inii of wallaalchisee nan ta'eedhe naasurraan kan ka'e lafeewwan kootu ollateedhe garaa isaatu gara malee tarasa jechuudha. Hennee mogolee koo na kirkireedhe lafeewwan koo hundumtuu irromman jedhe ani akka nama machaa'ee daadhii wayinii of wallaalchisee wa'iin ta'e sagaleetti dubbatamu san irraa naasuusaa irraan kan ka'e jechuudha. Maalidhaa sagalichi lakkoofsa 10 gubbaarraa namoonni waaqayyoof of hin amanamne biyyicha keessa guutaniiru jedhe. Namoonni waaqayyoof hin amanamne biyyicha keessa guutaniiru muraasan jenne xiqqoodhan jenne guutaniiru jechuun irraa afeeyyuu irra dhangalaa'eera jechuudha. Yoo qodaa burcuqqoo tokko fudhatanii bishaatti naxxan hamma fudhachuudha qabu sana olitti erga guutee utumatti naxxaniidha afaan isaarra guutee dhangala'a. Kana jechuun raajonni sobdoonni fi warri of hin eegganne warri waaqayyoof hin amanamne warri xuraa'oon kun biyyicha keessa hangaa ol lakkoofsa ol akka isaan baay'ee jiran dubbata. Egaan baroota kakuu moofaa keessatti akkatti yoo dubbate iyyuu har'a immoo bara anaaf isinii kana keessa baroota aniif isin waaqayyo dibee nu kaasee akka nuti mana isaa keessa hojjennuuf nu waame kana keessatti har'ayyuu namooti waaqayyoof hin amanamne waldaa keessa guutaniiru lakkoofsa ol jechuudha. Biyya keenya kana keessa guutaniiru lakkoofsa ol jechuudha. Shallagnee reeshoo isaa bira ga'uu hin dandeenyu baay'eedha. Namooti of xureessan namooti waaqayyoof amanamuu hin dandeenye namooti akka feeta jiraatan har'umayyuu baay'eedha. Erga kana dubbatee lafti sababii abaarameef hundumti gaddee kaloon horiin keessa dheedullee hin gogeedhe. Sababii lafti abaarameef lafti yoo abaarame midhaan hin baasu taanaan namni hin beela'a taanaan waan nyaatu waan hin qabne wal nyaata. Gaafa wal fixe hin beeku malee wal nyaata. Phaawulos gaafa dubbatu yeroo wal ciccirattan akka wal finnetti wal eeggachaa wal cicciradhaadha. Boru wal nyaattu dhabda waan ta'eedhaaf. Namoonni arraba isaanii kun dubbii malee danda'ee hin bulle jiru. Arraba isaanii kun dubbii hamaa namarratti dubbatu malee danda'ee kan hin bulle suusii araada ta'ee nama abaaruun nama amachuun nama arrabsuun nama gomachuun suusii ta'eenuma arraba isaanii kun walii galee lablabachaa kan oolu. Utuu nama namatiin utuu nama arrabsiin utuu nama irratti hin ka'iin kan hin bulle jiru suusiidhuma ta'eenuma akka waan dubbiin biddeen ta'eefidha. Dubbii kan jaallatan aasaa qorre kasanii isanii kan wakaban waan hin jirre akka waan jirutti kan dubbatan har'umayyuu waldaa keessa baay'eedha. Dhaloota arraba akkasiin dibaman baay'ee qabna. Dhaloota arraba dhugaa dibaman dhabne malee. Arraba oduu kan dibaman waldaa keessa baay'ee qabna. Utuu muuda jennee hunduma muudna jedhee yaada. Maal jenna hundumtuu muudama aasaa qaba. Hundumtuu muudama dubbii qaba. Hundumtuu muudama oduu qaba waan ta'eedhaaf hundumaan muudamee kenname jechuudha. Egaanii kaloon horiin dheeduyyuu hin goge lafti dheekkamsa irraati kan ka'e marga biqilchuu hin dide. Egaanii midhaan facaafanii lafti yoo biqiluu baate lafti abaaramaadha. Dacheen abaaramaa yoo ta'e dhaloonni abaaramoodha. Dhaloonni abaaramoodha yoo ta'anii walitti qabaatti abaaramanii dheekkamsi isaanii kun badiisatti isaan gisee jechuudha. Maaltu immoo dheekkamsa kanaaf dalaata? Itti fufneenuma yaa ilaallu. Itti fufneenuma ilaalla. Isaan wanta hamaa duukaa hin bu'an. Aaboo isaanittis nama hin miidhan jedhe. Utuu aangoo qabna jabina qabna jedhanidha nama miidhu. Wanta hamaa duukaa immoo bu'an. Isa hammeenya nama dhiyeessu duukaa. Isa hammeenyatti nama geessu duukaa. Isa baroma duriitii kaasee hamaa ture hojii seexanaa duukaa hin bu'an. Miilla fudhanii wajjin kaachuu jalqaban. Qalbii fudhanii yaada fudhanii wajjin adeemuu jalqaban. Isa wanta hamaa duukaa hin bu'an jedha sagalee waaqayyoodha. Kanatti ufee kan jiru maal laata? Eeshi waaqayyo raajotaa fi luboonni xuraa'oonni
xuraa'aniiru jedhe lakkoofsa 11 irraa Waaqayyo raajonnii fi luboonni xuraa'aniiru mana qulqullummaa koo keessatti iyyuu jallina hojjechuu isaanii argeera jedhe. Dhagaa isa alaa dubbataa hin jiru Waaqayyo amma isa mana keessa dubbataa jira. Dhaloota mana keessa badate waan ta'eedhaaf isa mana keessaa isa hojii keenya dubbataa jira Waaqayyo. Isa alaa dhiisa isa warri haasoo baay'eedha. Kan keenya fafi kan keenya bukoo baay'een akka jedhe Waaqayyo raajotaa fi luboonni xuraa'aniiru jedhe. Mana qulqullummaa keessatti iyyuu jallina hojjetaniiru. Erga geggeessan xuraa'e sabni attam ta'a. Erga raajonni gongoree sabni akkam ta'a. Erga paastariin karaa irra godhe sabni akkam ta'a. Erga faarfattoonni warri guguddoon karaa irra godhani warri duubaan dhufaa akkam ta'a. Jenereeshiniin duubaan dhufan attam ta'u. Sabni duubaan dhufan akkam ta'a. Attamitti namni dhufee gooftaa kana fudhatee itti amanee duukaa jiraata. Mataa badee'oo bishaan mataa yoo yaa'uudhaa dide holu garagara. Har'a waldaan kiristaanaa geggeessa dhabde. Geggeessatu jallina hojjeta. Geggeessituutu tajaajilaatu tajaajiltuutu jallinatti gad taa'e. Sabni maal haa godhu? Mataa bade waldaan kiristaanaa. Mataa waldaan kiristaanaa diigamaadha. Har'ayyuu isa ijjirra jirutu dogongora. Ishee ijjirra jirutu dogongoraa oolti. Cubbuun dhaqnatti ta'ee araadas ta'ee keessuma gangalachaati oolti. Akka booyyee dhiqatee deebi'ee immoo gangalatuuti. Dhaloonni baay'een keenya ofirraa achi bunnee laa'uu hin dandeenyu. Egaa gaafa mataan badu hundumtuu wal duukaa bada. Har'ayyuu mataa waldaa kiristaanaatu diigame. Geggeessaa dhabe waldaan kiristaanaa sabni waldaa kiristaanaa keessa jiru geggeessaa dhabeedha burjaajaadha. Garri itti adeemu fokkisaadha. Egereen dhaloota kanaa harkatti dukkanaa'edha. Namni baay'een jirra jedhee of sossoba malee hin jiru. Namni baay'een hin faarfata irraa jalala malee hundeessa gogeera qinqiniin muka nyaati ta'ee badeera. Qinqiniin mukaan gaafa muka nyaatu mukti qilleensi gaafa dhufu qaa godhee jisqa. Nyaatamaa lapheen dhaloota kanaa. Nyaatamaadha hafuurri isaanii. Nyaatamaadha sagalee isaanii dibanni isaanii nyaatamaadha. Gaafa qilleensi dhufu maal akka ta'an beenu malee hundi nyaatamee dhumeera. Qinqinii cubbuus nyaate. Qinqinii rakkinaas nyaate. Qinqinii albaadhummaa. Qinqinii cubbuu quufura dhabuu keetiyyuu dhufee si nyaataa jira. Sitti galees nyaate onseessi qulqulleessaa jira. Gaafa qilleensi jabaan dhufu wajjin kufuun kee waan oolu miti. Kanaaf nyaatamaadha keessi kee. Mukti keessi isaadhaa nyaatamaan hirra keessa bareedaa fakkaatuyyuu gaafa aduun itti dhuuqartam jedhee caba. Ijoollee hangoo irra jirurraa isteejii irra jirurraa kufuun keenya beekamaadha. Maali jennaan nyaatamaadha keessi keenya ijaaramaa miti keessi keenya. Buldiinkiin keenya ka'umsi keenya ijaaramaa miti. Kiristoos irratti of hin ijaarre jabaataa miti. Mukoota qilleensa irraas ta'uun keenya waan oolu miti. Jabaannee akka dhaabbannu sagaleen kun nutti dubbataa jira. Luboota warra jedhaman warra sabni sodaatu warra waaqayyo dibee kaase raajota warra jedhaman warra waaqayyo ayyaana isa irra kaa'e waldaa kiristaanaaf kennaa godhee kan kenne saba kana akka geggeessuudhaaf akka tajaajiluudhaaf akka barsiisuudhaaf kan mataa godhee waldaa kiristaanaa gubbaarra kaa'etuyyuu dogongoratti gattaa'e cubbutti gattaa'e har'ayyuu beekaatu utuu beeka ofiin jedhuudhaa cubbutti gattaa'e har'umayyuu geggeessaatu geggeessutu waldaa kiristaanaa burjaajesse. Gamatti gamatti wal iraniidhayi wal fixaa wali tokkosaa wal ajjeesatti oolan kee galiru arruma arraa kana hafuurri keenya mancaadha lapheen keenya mancaadha yaadi keenya mancaadha sammuun namoota baay'eetti dukkaneeffameera namni baay'een karatti dha wallaa'edha somni of jajjabeessine malee egereen keenya baay'ee nutti dukkaneeffamee jira. Egaanii isaan mana qulqullummaa keessatti iyyuu jallina akka isaan hojjetan ani argeera jedhe. Maarre arrakkoo oduu gaggadhee biyya lafaa keessatti nagartum waldaa keessatti agarta oduu gaggadhee tu farfattu garaatti baatti utuu lallabuu ulfeessa waliin fuunee garuu warra ijoollee warraa godhatan warra cubbuu kee gangalatan warra iddoo aarsaa waaqayyootti yakka hamaa ija jabinaan hojjetan cubbuu ija jabinaa warra dhaloota kanatti qabanii quncisanii gogaa isaanii irraa saaman warra gaa'ilaaf sobanii barbaadanii birrii ishee irraa saamanii gadhiisan warra qullaa walii wal gadhiisan warra qaawwaa walii wal gadhiisan warra ani ekeleedha abaluudha jechuudhaan of gowwoomsaa dhaloota kanatti of mul'isan warra sammuu isaanii jireenya isaanii adaba ofii isaaniitiif ta'u fudhachuudhaaf jedhanii hojii isaaniitti of laata sammuu isaaniitti of laatan dhaloota akkasiitu waldaa keessa baay'ata.
Egaan dheekkamsi hojii ofii namatti dhufu gaa'ii utuu beekanii utuu dhuma inni kun yakka ta'uusaa beekanii warra mana qulqullummaa keetti Waaqayyoon mataadha jedhee waame cubbuun gaafa irraa mul'atu warri isaan wajjin geggeeffame illee gatiin dhiiga isaanii warra adda tureetan irraa barbaadama. Maali jennaan utuu beekanii karaa irraa gorsan karaa irraa qaban waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa kanaaf karaan isaanii mucucaachaa kan qabu hin ta'a. Mucuca kan qabu hin ta'a. Mee ilaalaa baay'ee keessan ijoollee baadiyyaati. Ganna kan nu biraati mucuca gaafa ta'u namni karaa irra adeemu irratti yoo mucucaate hamma dhaqee kufee lafa ga'utti numa mucucaata. Dhaabbiin kennuun miilli isaa jalaa shan taratata. Hin mucucaata jechuudha. Wanta qabatu hin qabu. Kanarraan kan ka'e kufaatti garmalee kufee yookiin buruqee yookiin immoo qoraatti waraanee wayi ta'ee yookiin immoo cabee yookiin immoo dhagni isaa kun meellatee deebi'ee gala. Warri cubbuu isaanii duukaa bu'an, warri yakka isaanii duukaa bu'an, warri ammayya isaanii duukaa bu'an cubbuu isaanii fudhatee allayyaatti seena. Yakka isaanii fudhatee allayyaatti seena. Kana bichaa iyyuu miti soba isaanii amii isaaniitu fudhatee allayyaatti seena. Fuudhee allayyaatti gatee darba. Daandii isaanii mucucaatadha. Warri karaa irraa godhan gara dukkanaattis darbatamanii hin kufu jedhe. Gara dukkanicha keessa lafa bineensi jiru, lafa qoraattiin jiru, lafa falaxaan jiru, lafa wanti nama waraanu nama miidhu jirutti darbatamanii hin kufu. Bara adabamuu isaanitti ani wanta hamaa isaanitti nan fida jedhe. Dhagaa bara adabamuu firdiin hin oolu. Adabii hin oolu of hin gowwoomsinaa hin oolu. Namni hamaan utuu hin adabamii hin hafu ijoollee. Of hin gowwoomsinu. Jira adabi. Namni hamaan utuu hin adabamii waan oolleef bara isa booddee sanatti adaba hamaa itti nan fidaa jedhe. Waaqayyo kana dubbateera. 13 gubbaarratti itti dabalee Waaqayyo ani raajota Samaariyaa keessaa wanta nama jibbisiisu kan hojjetan argeera jedhe. Warra Samaariyaa keessattis wanta nama jibbisiisu wanta foolii isaa namatti hin tolle ijaan ilaaluusaa gurraan dhaga'uusaa sammuutti yoo dhagaan iyyuu waan suukkanneessaa namatti hin tolle hojjechuu isaanii ani argeera. Isaan maqaa Ba'aalin raajii dubbatanii saba koo wallaalchisaniiru jedhe. Arrumayyuu ija namaatu nu agarre malee ijji Waaqa nu argeera. Dhoskaatti cubbuu kan hojjettu abaluu nan agarre ekelee nan agarre jettee asiin da'eeffattee dukaan da'eeffattee nama da'eeffattee wayyaa da'eeffattee kan sochootu of ilaali. Ijji Waaqayyoo si argeera. Isa jalaa dhokachuu hin dandeessu. Namoota warra kanyaa dhokatte malee warra paasteroota agalgaa'oota jalaa dhokatte malee Yesuusin jalaa bafisum dhokachuu hin dandeessu. Ijji Waaqayyoo si arga. Utuu gaarii gootu si arga. Utuu hamaa gootu si arga. Isa garaa keekyaatti yaadayyuu beeka waan ta'eedhaaf. Isa miliquu hin danda'amu. Isa shawaduu hin danda'amu. Adaba mataa ofitti fudhachuudha malee Yesuus shawadanii nan ba'an hin danda'amu. Gowwoomsuu hin danda'amu. Ofii yoo gowwoomne irraan kan hafe isa gowwoomsuun hin yaadamu firoota koo. Utuma beeknu cubbuu ta'uusaa, yakka ta'uusaa, adaba ta'uusaa utuu beeknu hojii gadhee du'a kan bu'e dhaggeeffadhaa. Dheekkamsi isaa kanuma keenya ormi nuuf hirmaatu. Abaluun dhuftee asirraan qabdu ekeleen dhufee achirraa asirraan hirmaatu. Kanuma keetti akkuma gaafa hojjetteetti nyaata. Akkuma gaafa caafatee sii biqila. Ija hojii kee cirattee nyaachuudhaaf qophaa'i. Qophaa'e hojii gaarii kan hojjetu hojii hamaa waanuma hojjette biqilee si eegaa. Isumarraa cirattee nyaatta. Namni waan facaasutti yaadee haa facaasu. Boru ija isaa nyaachuudhaaf jira waan ta'eedhaaf hojii hamaas haa ta'u gaarii waan facaasutti yaadee haa facaasu. Boru iji isaa biqilee si eegaa. Isumarraa cirattee nyaatta waan ta'eedhaaf. Na dhaggeeffadhaa. Sagalee kana keessatti maal dubbata warra Samaariyaadhaa? Raajota ofiin jedhaniidhaa Samaariyaa keessatti maqaa Ba'aal maqaa Waaqa isa tolfamaatiin raajii dubbatu. Saba kana burjaajessuudhaaf sabni koos waliin wallaalchifameera jedhe. Raajota Yerusaalem keessas waan nama ciigaa'isu kan hojjetan argeera jedhe. Isaan hin ijjuu, hin sobuu, warra nama midhanis hin gargaaru. Namni karaa isaa isa hamaatti deebi'uus tokko illee hin jiru jedhe. Na dhagaa ammas. Isaan maal godhu? Tokko hin ijjuu, lama hin sobuu, sadaffaa warra waan hamaa hojjetan hin gargaaru. Arrayyuu hojii gaarii waldaa keessatti jabeessinee ijaaruu caalaa hojii hamaa hojii suukkanneessa ijaaruudhaaf
waan ittiin ijaarran guurree kan nu baay'eedha. Waan gaarii hojjechuudhaaf garuu harki keenya ol hin jedhu. Waan gaarii hojjechuuf garuu arrabni keenya waan dubbatu. Waan gaarii hojjechuudhaaf garuu deeggarsi hin jiru. Namni waan gaarii hojjechuudhaaf manaa ba'e rakkataadha. Namni waan gaarii hojjechuudhaaf waldaa kiristaanaa haa ta'u inni akka nama miila hin qabneeti. Maali jennaan harrayyuu warri dhugaa deeggartoota qabanii gartuu sobdoota waldaa keessa guute. Warra sobaan ba'ee deeggaraa ooltaati. Qarshiin keessaan gargaaraa jira. Isaaniif salbaajii kee diraarta isaaniif mana kiraayii bitaa fi yookiis immoo ofirraatti kafalaa itti ergaa fi oolta malee. Isaaniif birrii doolaarii zartee kennaaf oolta malee. Warra dhugaa dubbatummaa du'ee jiraate isaa hin beektu. Hin beektani dhaggeeffadha naamana. Ati kan deeggartu warra sobaan sitti dhufan deeggarta. Warra dubbii dhugaa miiciranii sobaan sitti dhufan. Warra waanuma tikiyaa jirtu si jajjabeessan. Warra cubbuu keetti yakka keessa cimsan isaan deeggarta. Yoo deeggarte fudhatama siif hin qabu. Nama dhugaa yoo gargaarte gatii qabda. Nama sobaan deemu yoo gargaarte gatiin kee zeeroodha. Namicha sitti gammada malee waaqa sitti gadda. Nama gammachiistee waaqayyoo gaddisiisuu irra immoo waaqayyoo gammachiistee nama gaddisiisuu keetu filatamaadha. Akka yaada kootti yoo sii galeef. Egaani warri Yerusaalem keessa raajota jedhanii manaa ba'an kunis in sobuu jedhe, in ijjuu jedhe. Warra waan hamaa hojjetan immoo in gargaaruu jedhe. Gartuun sobdootaa arrayyuu baay'eedhaan jechaa jiramani. Harrumayyuu namni miila gadi gombifatee adeemu parsantii 100 keessa parsantii 90 warra sobaa deeggaru. Warra sobaa. Dubbiin dhugaa hin jabaattu waan ta'eef ishee wajjin walii galuu hin dandeessan. Warra sobaan walirratti kan wajjin hin dhaxxanii isinis deeggaruudhaaf gartuu sobdootatti dabalamtanii gurmaa'insa uumtanii namoota dhugaa waraanuudhaaf ajjeesuudhaaf kennaa keetti balleessuudhaaf yaalii isin hin goone hin jiru akkuma waaqayyoodhaaf jirra malee. Namoota dhugaa dubbatan. Egaani har'a waldaa kiristaanaa namoota dhugaa dubbatuudhaaf deetti. Dhibeera namni dhugaa dubbatu waldaa kiristaanaa keessa hin jiru. In sokke mataa caburra jedhee sokke. Maal jennaan ati warra dhugaan adeemu garagaltee ulaaltu. Kan kee inni guddaan warra sobaa sitti dhufan deeggaruu dhaga'een kee. Egaani warra waan hamaa hojjetan immoo hin gargaaru jedhe. Maal jennaan namni dhugaa dubbatu waan dhugaa waan deeggaruudhaaf isa dhugaa san gubbaa dhaabbatee falma. Namni hojiinsaa soba ta'e ija ta'e waan hamaa nama gargaaru yoo ta'e ijatti hin jabaatee dhaloota kanatti dubbatu hin qabu naamana. Hojii isaatiyyuu sana kee jiraafu callisa. Namni hojiinsa sana kee jiraanne ija jabaatee dubbata. Firdiin dhaloota kanaa akka sirraan barbaadamneef ija jabaatee barsiisa. Warri garuu itti makatanii jiran ofin himaayi, ofin salphisaayi, ofin bakkee baasa'anii anuu kana kee jira waan ofin jedhaniifi dubbii jajjabaataadhaaf dhaloota kana laphee deebisuu danda'u dubbachuu danda'an. Nuti altaayin furdattaan qalattaa bichaadha kan isaanii. Kun immoo jireenya namaaf hin ta'u. Jireenya kan namaaf ta'u hojiin keenya kun gara dheekkamsaatti nu geessa moo gara jireenyaatti nu geessa jennee adda baafannee ilaalachaa adeemuun ga'ee keenya ta'a. Guyyaan har'aa boru miti. Harriin darba. Boru guyyaa adda biraadha. Ilaalachaa adeemuun gaariidha. Kutaa kana gubbaatti egaa warra waan hamaa hojjetan isaaniin gargaaruu jedhe. Warri Yerusaalem keessa jiratan kun jechuudha. Egaan namoonni kun karaa isa hamaatti deebi'anii tokko illee isa hamaa isa gaariitti kan deebi'u tokko illee hin jiru. Isaan hundumti isaanii akka namoota Sodoom namoonni Yerusaalem warri kaanis akka warra Gomoraa ana duratti xuraa'oo hin ta'an jedhe. Sodoomiif Gomoraan akka isheen adaba abiddichaan gubattee dhumte iyyuu beektu. Egaa warra Samaariyaa keessa jiranis warri Yerusaalem keessa jiranis adaba qaama isaaniif ta'u dhagna isaaniif ta'u hundumaayyuu ofitti fudhataniiru. Taqabbalaniiru naa ta'a nata machaa jedhanii itti walii galanii agreementii mallatteessanii walii galtee mallatteessanii itti adeemaa jiru. Cubbuu wajjin yakkaa wajjin seexanicha wajjin walii galanii adeemaa jiru. Warri waan hamaa aduu qabu'anii namoota waan hamaa hojjetan deeggaran kun jechuudha. Sisaa ta'u eenyullee namoota kana deeggaran akka Sodoomiif Gomoraa ta'uunsaan beekamu. Hinuma ta'a. Hinuma ta'a. Akka Sodoomiif Gomoraa abiddichaan gubachuu waan oolu miti. Hin oolu. Egaanii sagalee kana eeggaatti maal dubbata? Yerusaalem warri kaanis akka warra Gomoraa ana duratti xuraa'oo hin ta'anii jedhe. Waaqayyoon malee jiraachuun raajota Yerusaalem biyya hundumaa waan mancaaseef kunoo ani waaqayyo gooftaa mancaa nyaata hadhaa isaan nan nyaachisa bishaan hadhaa qabus isaan nan obaasa jedhe. Ilaala gaadabicha jammareera amma
gorsee deebuudhaan barsiisee deebuudhaan itti himee deebuudhaan raajii Ermiyaasitti ergee deebuudhaan ofii itti dubbatee deebi'uudhaan keessa isaanitti waqqasee sagalee waaqayyoo halkanii guyyaa deebi'uudhaan waaqayyo immoo obsee gaafa dadhabuu akkuma galaafessa ta'e garaas jabina qaba. Waaqayyo ulfina isaatti nama qusatu waan yaade nama godha garuu gara balleessa. Diddee irra utaalte jennaan diddee irra guluftee jennaan diddee akka barbaade funyaatti fudhattee sun tuffatte jennaan adabamuu kennuun in adabamta. Dhugaasitti dubbadha. Wal bukkee qabne darbuun barbaachisu inuma adabamta. Maal jedhee waaqayyo gooftaan machaa nyaata addaa isaan hin nyaachisaa. Nyaata addaa hin nyaatu itti addaa hin dhugu itti addaa ittiin goru. Yoo nyaati dhugaas itti addaa maal nyaatta maal dhugdaati. Nyaanni isaanii addaata bishaan isaanis itti addaa jedhe. Kanan godhaanii jedhe kun adaba guddaadha. Bishaaniif nyaati ofii adhee jennaan kana caalaa adabi maalidha? Kana caalaa mana hidhaa jiraachuudhaan garaagartummaa maalii qaba? Yoo nyaati kee adhee yoo bishaan kee adhee adaba namoonni si adabanii garaagartummaa maalii qabdaati? Ofiin of adabaarta jechuudha mati. Ija hojii keessanaan adabamaarta. Jaldina kee duukaa dheekkamsa kee duukaa waan buuteedhaaf adabamaarta. Ishi waaqayyo gooftaan machaa raajonni abdii sobaatiin waan isin gowwoomsaniif omtuun jiru abdii sobaati. Abdii jechuun waan boru hin taajanii eeggatanidha. Waan gara fuulduraati. Garuu homtuun ta'u boru makiinaa bitta hoon jedhe arraa waan alaatta. Boru mana ijaarta hoon jedhe arraa waan taaskee hoon mana alaatta. Boru akkas taata hoon jedhe garuu hin ta'u wannichi boru geessee agarta homtuun jiru. Amma dhufanii achi si dheeressu guyyaa isaa torbee kana waan akka isin jedhu waa sirraa curratu. Torbee lamaa kana waan akka isin jedhu ati namatti laatta waan taaskii isaanii garuu homtuun jiru. Raajonni kunii baay'ee isaanii manca'oo waan ta'eedhaaf abdii sobaatiin isin gowwoomsuudha. Abdii hundeen qabne waan ta'e mul'achuu hin dandeenye isin gowwoomsu. Isinumtu baay'een keessan gowwoomsamtaniittu. Isinumtiyyuu warra isin irraa labaara kuniyyuu gowwoomfamtaniittu. Eegdanii baroota lakkooftanii homtuu hin turre. Ji'a lakkooftanii homtuu hin jiru. Torbee lakkooftanii homtuu hin jiru. Isinumtiyyuu gowwoomuudhaan isin jechaa ramsa bara sana maal godha? Dhaloonni baay'ee isin gowwoomsaniiru. Abdii sobaatiin kanas siif ta'a sanas siif ta'aatiin. Abdii sobaatiin maallaqa kee barbaacha jireenya fooyyeffachuu barbaacha waan barbaada fudhachuu jaanii abdii boru ta'ee mul'anne si gowwoomsa si bira kan galan sitti joonjessanii sammuu keessatti dukkaneessanii si bira kan galan baay'eedha. Ati numa eedda garuu homtuu hin jiru. Utuma eegduu bara sirraan darbee utuma eegduu aduun dhihee bari'a utuma eegduu dhaloonni baay'een geeddaramaniiru ati numa eedda. Dhaabbattee akkasuma of hin gowwoomsin abdii sobaatiin sitti dhufan malee raajii dhugaa miti. Egaan saba hin gowwoomsu wanta isaan isinitti dubbatan hin dhaga'ina. Isaan wanta yaada isaanitti mul'ate isinitti dubbatan malee wanta ani waaqayyo jedhu isinitti hin dubbanne jedha. Nami gurra qabu kanaa dhaga'u kaa. Kan raajii malee onneen kee gam hin jenne kan raajii malee dhiigni kee maashaan kee hin hojjenne. Kan yoo sagalee raajii malee uffatuma iyyuu akkamittiin uffadhaa raajii yeroo nyaatan keessa galee amma siyaa kana bee. Akkamittiin nyaadhaa caammaa kam uffadhu isarraan ba'ee galu ammas raajuma salbaajii godhaniinuma yeroo itti akka barbaadetti itti fayyadamtan keessa galteetu maal jennaan ofii of salphisan waan ta'eedhaaf. Ofii of salphisan. Akkuma raajonni sobaa jiran raajonni dhugaan jiru. Warri qulqullaa'uun warri yaada waaqayyo wajjin hin bu'an warri afur qulqulloof keessatti keessummeessan warri waaqayyoon sodaatan warri arraba isaanii gooftaarraa dhagee dubbatu jiru isaanis hin jiran jechuu koo miti. Namooti dhugaan xiqqoo dabalatee isaanii jiru. Egaa gartuu sobaatu moo baay'eedha. Warra sobaan namarratti ka'an warra sobaan nama diigan warra sobaa sammuu namaarratti ol ba'an warra sobaan sirratti mana ijaaratan isaanii wanta ani ittiin dubbatan yaadanii xiinxalanii yoo akkas godhe waa irraa kan baafadha yoo akkas godhe nan joonjisa yoo akkas godhe birrii harkaa baafadha jedhanii ofii yaadanii xiinxalanii yaada mataa isaanii keessa maddisiisanii isinitti dubbatan malee waanan ani isinitti dubbadhe isinitti hin dubbanne jedhe Yesuus. Na dhagaa ammas bara siyaanaa kana immoo sivilaazeeshinii fakkaateedhuma yerootti infoormeeshinaan abaluu ekelee intinaa si'atti raajonni jettu kee agalleera. Maqaa waamutu jireenya nama galchaa utuu ta'eeti abbootiin keenya bara iddirii kee ture waamaa turan maaf hin fayyine. Maqaa waamutu nu fayyisa doo ta'eeti yeroo mana barumsaa turre waamaa turre maaf hin fayyine dhukkubaan maal darbaa turre. Maqaa waamuu miti kan nama fayyisu. Njoonjoonina dhaggeeffadha ammas. Har'a siyaa kanaati yoo raajiin milikitaa wayisitti malee bakka waldaan raajiin hin jiran dhaabbatu ammatti.
Maangala ofti dhaabbattaa iyyuu taalchoo barte waan ta'eef. Bakka dubbii sittiin ho'inee moqsitti jenne kiiboordii waa sitti moqettee utaalli mannattu ati. Maal jennaani isaan raajii dullooma laphee isaanii dhaayii waaqayyo irraa fagoodha jette. Warra moggodhanii akka eelesii bila siqililchaa oolan barbaada waan ta'eef. Dhaloota karaarra badee karaarra wal balleesse. Si'atti namoonni baay'een bakka wakabaa bakka utaalcha bakka fooricoo malee hin dhaabbanne. Amma waldaa tokko keessa raajiin jiru yoo taate liif taatee baatu waldaa keessa raajii barbaadde malee waaqa barbaaddu. Waaqan barbaaddu yoo taate raajoota barbaaddu allayyaa buuta. Inni guddaa waaqa argadhu taa'e. Waaqa kasi fayyummaa raajii miti. Kasi jiraachisu waaqa buleessaa buleetiin goomin. Sitti raajii darban sitti raachu. Inni jireenya siif ta'u. Jireenya kan siif ta'u dhaqna eegaatti sagalicha fudhadhu. Sagaleen jireenya keessiif haa hoogganu. Egaani waan nama dhibu sagaleen eegaatti maal dubbataa? Wanta ani waaqayyoo isaanitti dubbatte hin dubbanne yaada isaanii keessa fudhanitti dubbatan malee. Isaan warra ana tuffatanii waaqayyo nagaa hin qabaattu jedhu dhaggeeffadha. Isaan warra ana tuffatanii waaqayyo nagaa hin qabaattu jedhu warra mata jabinaan akka jaallatanitti jiraataniinis immoo wanti hamaan isinitti hin dhufu jedhu dhaggeeffadha. Warra ana tuffataniini jedham Yesuus waaqayyo nagaa hin qabaattu isiniin jedhu. Warra mata jabinaan ana hin jaallanne immoo wanti hamaa isinitti hin dhufu jedhanii hin raajuu. Amma gaammati namoota gooftaan jalanne gootuffatan akkamittiin ergaa sirrii ergaa laphee isaanii qabbaneetu raajaati. Sobduudha malee ati. Waaqayyo nageenya sobduudha malee ati. Dhugaadha. Hin nageenya waaqayyo irraa taate. Salphina si eegaa jira. Dheekkamsa mataa keef ta'u fudhattee sirbaa galta malee jireenya nattu ati. Namni akkasii. Utuu waaqayyotti hin maxxaniin ati gooftaa kee jirta warra jedhan. Utuu cubbuu meeqa dalagaa hojjechaa oolanidha. Waaqayyo si jaallata akkasii godha warra jedhan. Adiraa waaqayyoo dhiisa. Adabisaa hamaadha waan ta'eedhaaf. Yoo biddeen kadhachuu ta'e biddeen naa kenna obboleessaadha. Yoo birrii dhabdes birriin barbaade kallattiidhumaan. Yoo si gargaarsi haa gargaartu. Maalitti raajju malee hin ta'u gubboo malee hin ta'u wanni isaa. Yoo si ilaalchi fallattoo dhiiste haadhistu maal gooftaa ofitti amanee sama mana si baasim. Namatti amanee si jiraachisaa waaqayyo. Ofitti amanee si jiraachisa waaqayyo. Na dhagayi sitti dubbadha. Na dhagayi xiqqoo as dhaabbadhu na dhaggeeffadhu. Waaqayyo ofitti amanee si uume. Namni harka ol sii kaasuu gad sii kaasus homaa sun hojii hin danda'u. Yesuus jiraachisa. Yoo si deeggaran gaarii akkasumatti garaa jaalalaan garaa qulqullummaan waan itti raajjeef waan itti wakabdeef garuu warri gargaartan isinis duukaa abiddichatti hidhattu. Isinis duukaa warri dubbii sobaatiin soba duuka warri buutan warri waanuma inni waasitti raajiidhaaf waa gootan dhaqasisaa abidda kee ilaalachaa dhaqi. Garuma abiddichaa isa wajjin dhaqi. Gartuu walii waluu waan ta'eedhaaf qodaa wal fakkaatu dookotti fannisoo Oromoon. Sobduudhuma hattuudhuma hamattu namattuudhuma wal makaan adeemuu hin danda'amu. Dhaggeeffadha. Warri waa namarraa barbaadanii yoo na kileetti raajii raajii malee warra ta'anii isiniif baay'ee sodaadha. Yoo barbaachisaa ta'e abaluu na deegga rakkina akkasiin qaba jedhanii yoo si gargaarsi haa gargaartu yoo dhiiste haa dhiistu sammuu ishiitu ishee hooggana. Namooti warri kanas amala badaniiru yoo itti raajee malee waa kafaluu danda'an datii daataan guutan yoo itti raajee malee. Daataan kee gad baruu dhiisee lagatti gadaanamu malee waan asoo basitti raajuu ta'uu hin qabu. Waaqayyo oona dadhabe na ajjeesu. Rakkina qabu kun biyya lafaadha. Yoo na dadhabee lakkaanoo sin dadhabe mucaa koo jedhee na geessu iddoo barbaade. Malee sirratti of na uumne waaqayyo sirratti nagatee miti. Namoonni kolkolleessa firaa duukaa miilla fuutanii funyaan suufaa duukaa fiiddan. Cubbuu duukaa yakka duukaa ari'atamaaf waan gadhee duukaa walii gadhee kan gallabdan dhaggeeffadha. Warri tajaajiltanis warri tajaajilamtanis dhaggeeffadha. Waaqayyo ofitti amanee si jiraachisa. Dubbii dhugaa hundeen qabne walii gadee fuutanii waldaa keessa mancaasina. Yoo barbaadde akkasumatti jibaaf injiina gargaaree balu jedhe itti maddu. Si gargaartu waaqni biraa sii kaasa. Si gargaaru yoo dhiisanis waaqni biraa sii kaasa. Gabbarsoon barbaadu gubboon barbaadu. As naqabii intinaa mixiraqesheen barbaadu. Buccaa kosaruu koon barbaadu. Ati suma dhabaqaati ani anumadha. Bakka already waliin caa'u namni hallaqe. Akka obboleetti wal jaalala hafuura kanarraan kana fi wanta dhabee tokko hin jiru. Siifan du'aa siifan maraadhaan hin jiru. Kasi du'e tokkodha. Inni immoo Yesuusidha. Namni nama du'uu hin danda'u. Namni nama maraachuu hin danda'u. Hin sobdi waan ta'eedhaaf.
Egaani isaan maal barbaadaniiti? Waa irraa argachuu barbaadaniiti. Maali wal qabatee gadaasinu malee? Namoota utuu cubbuu hojjechuudhaan beekamu utuu beektu Waaqayyo nagaa isiniif laata. Oomishni irraan ka'u gaafi jettan attam taalaatu dubbisaa midhaan ilaala. Raajota sana keessa wanti Waaqayyo yaade qopheesse itti mul'ate dubbii isaa kan dhagee kan isaaf abboomames tokko illee hin turre jedhe. Irratti naqaame jechuudha sobni isaanii. Kanaafis kunoo bubbeen dheekkamsaa Waaqayyo inni akka ibiddaa mataa warra hamoota irratti hin bubbisaa jedhe. Kanaafis bubbeen dheekkamsaa Waaqayyo inni akka ibiddaa mataa warra hamoota irrattis hin bubbisaa jedhe. Bubbeen dheekkamsaa Waaqayyo kuni wanta inni yaadee utuu fixan hin baasin utuu hin raawwatinis hin deebi'u. Kun immoo yeroo raawwatamutti arguudhaaf jirtu jedhe. Utuun balleessin waan dhufeef utuun raawwatin ol hin deebi'u. Hin balleessa bubbeen dheekkamsaa kun warra hamoota utuun balleessa ol hin deebi'u. Jallota utuun adabii hin deebi'u. Warra sobanii raajan, sobanii lallaban, sobanii faarfatan, fakkeessoo ta'anii kan hin jiraanne, fakkeessoo kan deddeebi'an, fakkeessoo kan faarfatan, fakkeessoo kan raajan, sobanii yaada mataa ofitti kan hirkatan, bubbeen isaan dheekkamsaa kan isaan balleessu samiirra hin dhufa. Utuu bakkaan hin gahinis immoo ol hin deebi'u jedha. Adaba kanas si eegaadha. Dheekkamsa kana. Kana wayyoo itti deebi'uun kee gaariidha. Waaqayyo ani raajota kana hin argineedhe. Na dhaga'i. Waldaa kiristaanaa keessa agalgaa'oon yookiis maxaailtoonni waan sadiitu isaan waama. Tokko Waaqayyo isaan waama. Biyya lafaa keessa. Gira taayilaatti Waaqayyo waama. Lama namatu waama. Mee kottu abalu. Ati sanyii keenya miti. Ati biyya keenya miti. Ati goda keenya miti. Ati gaara keenya miti. Ati achiidha miti. Ati akkasidha miti jedhanii waamu namatu waama. Sanyiin lagaan qomoo wal waamti. Sadaffaa namni ofii waamti. Waamichaan qabdu dhaqeen fooyyeffadhee galaatti. Yoo xiqqoo fooyyeffamtee anoo fiildiin jijjiiree fiildi tajaajila amma du'aati jijjiiruu hin danda'amu. Barumsaa miti. Yookiis immoo waan namni adda biraa hojjetee dhiisu miti kun ga'eenuma kee namni si darbee si xumuru. Suma xumurata iddoo kan kee sumatta. Anoo fiildiin jijjiiree xiqqoo akka fooyyessuun goone nan dhiisee maal jennaan waan gara isaanii ta'u guutusanii dhiisan. Saamanii walii gadhaa hin dhiisan. Walii gara borcanii dhiisan malee irratti naqaamnaan milkaa'uu dhabnaan dhiisan malee akkamitti dhiifama taa'elloo amma du'aatti kan waamamte. Naan dhiisee dhufu argaan. Anoo hojii biraan jammareedha. Amma dhuguma hojii adda biraa biraatti filatamaadha. Hojii kana caalaa hojii adda biraa filatamaa hin jiraa. Hin jiru. Warri garaa ishee biyyaatu garuu yoo jireenya tammaatu yoo waan irratti naqaame soba isaa irratti naqaame hojiin jijjiiranii gara hojii biraa seenu. Waamichi isaanii gatii kafaluu caalayyuu dafanii baqatu mogoleen jabaatan. Egaa namni ofii waamee gaafuma waa argatu gala. Namni waame immoo gaafa namnichi badu bada. Namni Waaqayyo waame immoo bara baraan jabaatee dhaabbata. Raajonni kuni Waaqayyo ani raajota kan hin argineedha. Meeshii kana tamma jala suphisaa jirtu kun. Kana tamma maquma raajii jedhee mabbitee yoo dhufe maaloo eekilee naa kadhu intinaa sagalee naa baasti maal naa godhetu kuni ani hin argine maqaa barreeffatee dhufe piroofaayilii godhatee dhufe. Akkaawuntiin namoota warra Waaqayyo hin argine baay'eedha. Akkaawuntiin buukii isaanii baay'eedha. Maqaan isaanii baay'eedha. Iddoon isaanii baay'eedha. Biyyi isaanii matan baay'eedha. Wanni isaan keessa galanii hin baane hin jiru ijoollee gabaa sagalna galanii keessa ba'u. Iddoo hundatti agartu. Isaan kun saamichaa gad ta'an horreedii walii galatti. Egaani dhugaa dubbachuudhaan miti. Raajota kana ani hin argineedha. Meeqa adda baafannu namoota Waaqayyoof adda ba'anii fi namoota Waaqayyoof adda hin baane. Warra ofiin waamanii warra namni waa'ee warra Waaqayyo waa'ee mee adda baafannu. Isaan garuu ergaa ofii isaanii fudhatanii hin fiigu. Hin qaatu kottee isaan dhaabbataare. Xiyyaaroma isaanii fiigu. As nananqatiin jiru achi nananqatiin jiru sitti sirraaju natti sirraaju ebiletti sirraaju achitti sirraaju bakka akka waan raajirraa kasee mana isaatti bisha ta'edha. Akka waan tuujuba bishaan raajichaa gad dhabdeedha hundumatti facaasaa oolu. Akkatti dhufnutu beeka waa'ee raajii. Isaan garuu ergaa mataa isaanii fudhatanii fiigu. Addunyaa labu ardii waliin ga'uudhaan walii gadee fiigu. Ani isaanitti dubbannee jaara Waaqayyo. Ani isaanitti dubbanne. Isaan garuu raajii hin dubbatu jedhe. Eessaa fuuti laata? Isaan garuu raajii hin dubbatu jedhe. Yaada mataa ishee irraa fuuti. Ilaaltee moo dubbatte kamatti? Abdii sobaatti nama joonjesisaa. Nama joonjesisaa oolti. Warri Waaqayyo irraa waan dhageenya. Hin joonjayinaa. Baay'een keessan akka kanaan raatoftan. Akka kanaan joonjoftanii dhugaa dhabdanii dhaaba jaartan beekan. Akka raajonis hin joonjessan garatti deemsa kasi wallaalchisan.
Bara siyaanaa kanas koo agal ga'u biyya keessa yoo raajiyette malee waan fudhatamnee fi maquma raajiyette muudama ishee jijjiirti. Muudama ishee jijjiirti. Kan duroo waldaatti muuda dhiiste raajii adda biraa maqaa adda biraa moggaafatti. Dur paasterii yoo ta'e raajii faarfattoonni baay'een ishee amma raajiitti qixxooftetti. Hundumti yoo ilaalle raajiitti qixxooftetti amma faarfataa abduu faarfataa eegalee jechuudha. Hon baadhee miidiyaa argaa otuu dire raajii eegaleetti gede dur siingeer piroopeetara duratti. Faarfataa raajii amma immoo siingeretti nu baddeetti fiingerii isa yoo abadu raajii bichaatti deebiteetti. Raajii abalu maal jennaan maqaa maxxanfatee joon jechuudha walii gadee fiika. Yeejjiraroo oolaa uffatee waldaa keessa dhaabbate baay'ee qabna. Ijatti adda baafannu uumamaa kennu malee waaqayyo. Ati soo rakkatte amalli kee oo raajiyette malee hin fudhattu kanaaf rakkate biyyi lafa. Maalaa godhu taa'ilaa inni soobaan kunis maalaa godhan. Yoo raajiyette malee wangeelaa bulootti dubbistee sagalee isaan deebistuuf barreeffama isaa ulaalte irraa baata. Yoo an hojjetaa wangeelaa paasterii gileette namni qophaan raajii abaluuti jedhee otoo bineensi wayii dhufee ammumaa kana 99 riikeerdi qabdaa barreeffama barreessita. Maal jennaan dhagna keetu raajii suusa'a. Kanaaf joon jooftee cabdee ofirra gatteesse utuu sagalee dhageesse laaqaata fagaatta. Kanaaf kisaarte ati jireenyattis kisaarte homaan qabdu waan tokko bee afurattis kisaarte kan kee kana koffalli isaa baay'ee rakkisaadha. Mee hoo dhageesse gosi haa fayyisu dhaggeeffadhu. Akkeedhe ani wanta isaanii hin ergineedha. Isaanii wanta ani yaadee qopheesse duukaa bu'aniirutu ta'e silaa dubbii koo saba kootti himanii karaa isaa isa jallaa fi hojii isaanii isa hamaa irraa isaan hin deebisu turan. Kanaaf keessa baddee ati namni si deebisu hin jiru. Namni dubbatee dhugaa dubbatee ija jabina sitti dubbatee si deebisu hin jiru. Ati soo dubbii jajjabaataa hin jaallattu. Dubbii madhanna keessa filatu waanuma irra shaaltu malee hin barbaaddu. Aga sitti nima dhageeffadhu gaa. Yoo si jiraachisetti hin jiraatta yoo dutettiin du'i malee waaqayyo warra dibeen inuma hojjeta. Akkas hin jira waaqayyo warri si joonjessaara kun na biraan dhageenye jechaadha waaqayyo. Dhagigaa wajjin gali. Egaa dhugumaani ani waaqayyo isa dhiyoo dhaaree isa fagoo mitiiree garaa keessa namaa qoree bira ga'uu hin danda'u jechuudha bareetti bee isa dhiyoo bichaareen isa fagoo mitiiree Yesuus. Banti waaqeetti lafa irrattis iddoo hundumaattis waanan argamuufi namni suuqa keessa yoo dhokate ani isa hin arguure eessa abbaa keelli dhagaammati waaqa jalaa dhokattee eessa lixxa nama jalaa waan dhokatta hin arguureedha waaqayyo isa boolla keessa galixayyuu hin arguureedha jechaadha waaqayyo eessa linna kaajoo eessa dhatta boolla qofiraatti anuma si arga waaqayyo eessattu jalaan baatu kana garaa qulleessaas deebii dogoggoruu kofirratti beekiti dheekkamsa jaallixurra. Ani isa raajonni warri maqaa kootiin sobanii raajii dubbatan. Ani abjoodheera jedhan dhagaheera. Utuu inni afaan hin baasin abjoo akkasii argeen ture jettee mirkaneessitaaf gartuu sobdootuma wal qabattee lagatti gaanaaf bitu malee. Utuu afaan hin right yes dhugaadha hunatinu qaxxilii eegdaa firsa'u. Dhugaadha si'atti jettee raajiin nu sobaatti dhufe amma immoo sobatti daddabaltee fi mataadha tuultee si'atti allayyaatti wal fudhatanii badhaadhatan keessa. Si'atti tikikkil misikiri echaa ooltan keessa. Si'atti raayit hin beektu ingiliffa isaa maarjaa hin beektu ittuma dhufe miidiyaa irraa dhageessi. Qaxxili si'atti keessa qaxaaxalee si fitaa qo'amma gara abiddichaatti hidhatta. Akkuma qaxxil jettee qaxaaxalamta ilaalta qoyi. Jedhanii abjuu akkasii abjuu dhugaadha dubbatee finne minniyyuu. Warra sobduu deeggaran warra hattuu deeggaran dhaloota akkasii kana mi'an waaqayyo attamitti kan nu jiraachisu hin beeku malee adaba dhiyaatee dhaggeeffadha dhugaa isin dubbachaadhaan garaa waaqayyoo baay'ee gaddeera waan ta'eef isin dubbataadha anamitti kan dubbatu isadha. Ani anis abjoodheera jedhaniitu mirkaneessuuf raajii sobaa kana dhageera hin jiru. Wanti akkasii kun garuu hamma yoomitti gara raajotaa warra yaada isaanii keessaa fudhanii soba dubbatan keessa jiraata. Jedha Yesuus. Amma omitti koyeeshi mari. Hamma omitti deddeebi'u sobdoon. Amma omitti attuun. Hamma omitti aca barbaadin. Amma omitti walii gadhooftu maqaa waaqootiin daldaalti. Hamma omitti maqaa waaqootiin nagaddi. Amma omitti maqaa waaqayyootiin buddeen nyaatti. Amma omitti maqaa waaqootiin mana ijaarrattee makiina bitatti. Hamma omitti maqaa waaqootiin salbaajii jirattee koosmoosii geeddaratti. Hamma omitti maqaa kana daldaalti maqaa Yesuus teessoo irraa gadi harcaanse ati kana hinaafira waaqayyoon harcaasa hin saccaa waaqayyoon gingilcha itti fufan jalloon aja barbaadeen itti fuftu sobduu itti fuftu attuu itti fuftu kee jirta wajjin dhaxxaatiin itti fuftu sidhaa waaqayyo itti fuftu sobaa itti fuftu
si adabu waaqayyo sitti dheekkamu waaqayyo hataatti fuftu walii gadee aca barbaraa itti fuftu waaqayyo maqaa isaa hin kabachiisa waan barbaade godhe itti fuftu akkuma obboloonni isaanii ba'aal duukaa bu'an maqaa koo irraanfatanii akkasuma isaan kunis abjuun isaanii isa walitti himatanii sababii koo maqaa koo akka irraanfatu hin godhu raajiin inni abjuu abjoote isuma abjoote sana haimu inni dubbii koo dhaga'e immoo amanamummaadhaan isuma haa dubbatu amanamummaadhaan habaqii fi qamadiin maal walitti qaba hallaqi asuma tannaaf habaqii fi qamadiin maal walirraa qaba ingirdara saccaa'uudhaaf hin dhufa gingishaa waaqayyo habaqiin gara abidda qamadiin gara nyaataa hin gingilfamti kan waldaa kiristaanaa siyaachi sobdoon hin gingilfamti kanaa booda warra dhugaatti gargar ba'uudhaaf warra sirriitti gargar ba'uudhaaf warra dibatanii dibata dhugaadhaan manaa ba'aniif warra dibata kobbiin dhufan harki gingilchuu hin dhufa sa'aatii gara itti fuftu aca barbaraa dideera waaqayyoon gingilcha habaqiin gara abidda ishii sokkiti qilleensa fudhe sokka qamadiin garuu gara nyaataa gara isa ooluudhaaf sochooti yeroon gargar ba'umsaa dhiyaatira mal walitti qabaree jedhe namooti waan dhugaa dubbattan dhugaatti dhugaa dhaabbadhaa waqabaaf jettanii jaalatamuu jettanii 99 maskootiraa waliin bahin asinis gab jedhaa dhaabbadhaa eeggadha guyyaa waaqayyo sirraa gargar baasa warra gabaa kee cufe kana sirraa gargar baasa warra daandii kee ta'e kana waaqayyo hin adabiin oolu waan tidhaaf dubbiin koo akka ibiddaa mitiire akka burruusa dhagaa kattaa caccabsuu mitiire kanaafis kunoo ani raajota warra dubbii isaa wal irraa dhaga'an akka waan ana irraa dhaga'anitti dubbatan irratti raajota warra wanta ofii isaanii dubbatan waaqayyotu dubbata jedhan irratti raajota warra soba abjootanii itti raajii dubbatan saba koo karaa irraa kaachisan irratti nan ka'a jedhe ani isaan hin argine isaan hin abboomnes isaan immoo saba kanaaf waan tokko illee waa'ee hin baasan jedhe Yesuus hin gaafaqa kanama yoo dhageen jireenya utuu hin adabamee hin oolan egaanii dheekkamsi hojii ofii nutti dhufu soba yoo dubbanne karaa waaqayyo irraa yoo baane utuu hin adabameen utuu nutti hin dheekkamin hin oolu waaqayyo kana beekannetti yaadeemnu warra sobnus warra dhugaa dubbannus ofaa ilaalos kiyaatti of ilaallee goone ani kam kiyaan jira haa jennu yeroo hundumaa kan dubbadhu yoo waan namni dubbate kana kiyaan jira jettee ofaman siifte dafii miila kee fuudhii keessa ba'i ninsaa gali yeroon dhufaatu waaqayyo dhiyaatira yeroon adabu waaqayyo yeroon gaggalafamu ingirdaadhaaf callaa yeroon abaqeedhaaf qamadii gargarafamu dhiyaatira bara gargar ba'uutti dhufaara waan tidhaaf dafii gara si fayyadutti keessa ba'i keessan jirtu yoo taate tillixiin warri keessa bora dhabdan keessa ba'a waaqayyo garatti adeemsa sinaa agarsiisu yaa waaqayyo kabajami dheekkamsa kennuun balleessin karaan dheekkamsaa karaan abaarsaa akka makate nutti dubbatte yaada keerra barree sagalee keerra barree ulfina keef akka jiraannu idduma jiraanne iyyummaa keenya keessa rakkina keenya keessa bollaalummaa keenya keessa si qabaannee akka jiraannu nu gargaari wanti dhufee darbu mana keessa nu fudheen bahin dheekkamsa keenya cubbuu kennuun balleessin hamma dhumaatti warra hubatanii jabaatanii dhaabbatan keessaa tokko nu godhi dhaaltuu mootummaa keenya nu taasifadhu ayyaana keenya irratti baay'isi afaa bara keenya irratti ulfaadhu humni kee afurri kee ayyaanni kee nu haa jajjabeessu hirreen jabina kee bara hamma baraatti nu wajjin haa ta'u karaa kee adda baafannee si keessa akka jiraannu afurri kee nu haa booju humna kee samiirra nuuf ergi ayyaana kee nu to'adhu ilaalcha ga'e nu ilaali sagalee kee nurraa hin fudhatiin nutti dheekkamin nu gorsi nu barsiisi yeroo hundumaa nu keessa jiraadhu maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.